oduu gaddam mucaan asii gaditti argitan kun Asaffaa Kush jedhama. Akkuma arma dura viidiyoo isaa ilaalaa turtanitti nama gumaa abbaa isaa baafatuuf namoota 5 galaafatedha. haa ta'uti erga galaafateen booda mana hidhaa Fiichee geeffame. Mana hidhaa Fiichee turtii ji'oota 2 booda guyyaa kaleessaa humni waraanaa yookaan mootummaan nama nyaatan mana hidhaa qaama seeraa jalaa baasee haala hammeenyaa fi dararaa cimaadhaan gadi baasee dindila jalatti ajjeese gatee jira. Egaan daawwattoota keenya wanti garaa nama nyaatu tokko yoo jiraate mucaan kun gumaa abbaa isaa baafatee nama abbaa isaa yeroo inni ijoollummaa turetti abbaa isaa ajjeesanii morma isaa gatanii bineensaaf laatan. Ajjeesuu qofa osoo hin taane bineensaaf laatanii haala hamaadhaan dararanii haadha isaa buqqisanii shawaarraa gara baaleetti galchan jechuudha. Gaafa gara baaleetti galchan mucaan jireenya isaa keessatti akkuma nama kamiituu guddata waan ta'eef guddate. Gaafa guddatee umrii isaa dargaggeessa turetti namoota abbaa isaa ajjeesan gaafachuu eegalee gaafa gaafatu nama hedduutu ajjeese. Namoota 5 fi isaa oltu ajjeese. Ajjeechaa hamaa abbaan isaa ajjeefamee guyyaa 19 booda mataan isaa qofti awwaalame isa kaan waraabessi nyaate jechuudha. Kana booda innis gumaa abbaa isaa baafatuuf namoota 5 nama abbaa isaa ajjeese galaafatee kana mootu dho'isaan osoo hin taane gaafa qabame poolisii Oromiyaatiif baase jechuudha. Namoonni abbaa isaa ajjeesan namoota gosaan nafxanyaa ta'an Amaara qofa inni Oromoo Shawaa yookaan Oromoo Tuulamaati. Baay'ee garaa nama nyaataa. Mee viidiyoo isaa kana xiqqoo irra daawwannee maal akka jechaa turee fi dhugaa isaa jechuudha itti deebina. Isa qofaa miti namoota Haacaaluu Hundeessaa nyaatan waan garaas nyaatu namoonni Haacaaluu Hundeessaa galaafatan mana hidhaa keessatti kabajaadhaan qallabamaa kabajaadhaan nyaachifamaa. Garuu ilmi Oromoo gumaa abbaa isaa baafate cubbuu tokkoon qabu abbaa isaatiif gumaa baase har'a qaama seeraa jalaa baafame mana hidhaa jalaa baafame ajjeefamuu caalaa wanti garaa nama nyaatu hin jiru jechuudha. Mee viidiyoo isaa kana hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Maal jettee? Inni sirriitti du'emoo hin jedhamu inni sirriitti. Injira hanga jaartii isaallee irraa fudhadhutti gaheera iyyuu. Kima ta'u? Ijoollee haadha ijoollee isaallee irraa qabee. Obalee dinga. Waan baay'ee waliin geenye. Kiyya balee. Garuu inni dhumarratti. Ishi kanaan booda kaan keessa maaltu digalchee? Kam? Waan biraa keessa maaltu digalchee? Waan biraa kam keessa galee? Kanuma bichaadhaati wanni irraa. An warruma abbaa kiyya tuqe malee warra baatee gatee bineensa nyaachise guyyaa 19tti awwaalan abbaa kiyya. Du'eetu. Guyyaa 10 caakkatti gataniiti bineensi nyaatee mataa qofaan beekanii achi du'eellee bineensa nyaate. Warra baatee caakkatti gatesanis. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo isaa guutuu isaa akkuma arma dura argaa turtanidha. Gabaabsee irraa isiniif ibsuuf wanti inni yaaleef wanti baay'ee dubbannu tokko hin jiru. Jara keenya dubbiin akka kana waan si dhibu keessaa namni Oromoo ta'uusaa qofatti yeroo hunda cubbuu ta'uusaa baay'ee si guba jechuudha. Mucaan kun badii tokko hin qabu. Abbaasaa haala hammeenya haala suukaneessa haala ilmi namaa itti wal ajjeefnen ajjeesanii ajjeesuun rakkooyyuu miti. Waraabessa nyaachisan. Waraabessa nyaachisanii guyyaa 19 booda mataa abbaa isaa qofa awwaalanii jechuudha. Sanuyyuu bosonatti arganii. Isa maleeyyuu erga abbaa isaa ajjeesanii sababni ajjeechaa jara kanaatitti inni seenuu danda'eef gumaa abbaa qofaaf osoo hin taane jarri ajjeesuudhaaf itti dhaadataa turan. Sillee karaan abbeetii sima biraan jira eeggadhu jedhanii. Achi booda innis nama goota nama jabaadha. Waan tarkaanfii isa barbaachisu fudhatee ifaan ifatti poolisii Oromiyaatiif hime sodaa tokko malee inni du'uusaa waa tokko iyyuu miti isheenaa fixattee du'e dhugaa rabbi. Inni dhugumatti goota gootummaa isaa argisiisee du'eera. Du'uusaa garaas nyaatu kan garaas nyaatu garuu namoota gootota Oromoo nyaatan mana hidhaa keessatti qallabaa mana hidhaa keessatti isaan sooraa har'a garuu ilma Oromoo waan Oromoo ta'eef qofa nafxanyaa waan lafarraa duguugee akkasumas gumaa isaa abbaa isaa baafate booda seera jala osoo jiru sanuu waan si dhibu keessaa seera jala mana hidhaatti namni gabbaasee qabeenya ajjeesa. Murtiin du'allee irratti murtaa'e tokko tokko irra bareeda. Murtiin du'aatti miti irratti murtaa'e. Mana hidhaa keessaa baasanii qileetti dildila yookaan wannoo bakka lagaa fidanii bakka ceesistuu jechuudha. Lubbuu isaa galaafatan. Gaddi kana caale hin jiru jechuudha. Ani hedduu gadda guddaatu natti dhagaame. Ilma Oromooti goota mucaan sun immoo
ani sila mootummaan kun kabaja isaa gochuudha qaba ture mucaa sana. Maaliif haala hamaan osoo hin taane warrooma isatti dhaadatee fi warra abbaa isaa haala suukaneessan ajjeese sillee suukaneessa si ajjeesnadhanii maatii isaa bittinsanii bar waan si aarsu mucaan dhugaa qaba. Kan abbaa isaa ajjeesan hanqatee maatii isaa gandatanii buqqaasanii shawaa keessaa buqqaasanii baaleetti galchan. Haati isaa baaleetti guddifatte mucaa kana. Baaleetti guddifatte gaafa gaani mucaan garaan isaa akka gubate maatii ofii gaafattee iyyaafate bakka dhaloota abbaa kootii na fidaa warra abbaa koo ajjeesan barsiisaa dheeni maatii isaa kan bakka hundee isaa dhaloota shawaa dhaqee achi booda gaafatee eenyu ajjeese adda baafatte namoota 5 ajjeese jechuudha. Namoota isa ajjeesuuf dhufan fa'a kan ofirraa ajjeesetu jira baay'isee. Mucaan kun adameeti miti kan ajjeese. Inumaayyuu namoota isa ajjeesuuf dhufan ofirraa deebi'eetiin wareege jechuudha. Ani baay'ee tokko garaa na gube wanti gaaf kaan abbaan Haacaaluu Hundeessaa jedhe har'a natti dhaga'ame. Maaliif nama ilma koo nyaate nama mucaa koo goota koo nyaate mootummaan har'a mana hidhaa keessatti daabboo gaarii nyaachisaa jira. Dhugaadha. Ilma Oromoo akkanatti fixaa goota Oromoo kan nyaachise mootu qallaba gaarii itti kennanii murtii tokko malee mana hidhaa keessa taa'aa jira jechuudha. Garaagarummaan nutii fi Amaarri qabnu yookaan naaftanyaan qabnu isa kana. Kabajaa Oromoon qabdu laalaasu marratti tilmaama. Kana caalaa wanti si gubamee maaltu ture yaa Oromoo? Isumaayyuu waa'ee mucaa kana Oromoon dhugaa rabbiitti mucaa kana abdii guddaa irra kaadhe ture. Nama ufta wargitee nama sodaa tokko malee inni amma duusallee waa tokko garaa isa nyaatu hin beeka. Gaafa kaanuu jedhe illi kiyya abbaa kiyya guma abbaa kiyya baafadhe duullee jiraadhullee anamma booda homaa natti hin dhaga'amu jedhe yoo gadi ba'ellee hojiin kiyya isumaa jedhe gubama abbaa kiyya sanitti fufuudha malee hojii biraan hojjedhu jedhe dalagama kiyya jedhe jara goota jechuudha argitee nama onni isaa inni hin duune ammas dhugaa rabbiitti hin duune inni bakka abbaa isaas bakka mataa isaas inuma jira inni nama akka kanaatu Oromoon silumaayyuu nama akka kana dhabde nama goota akka kana dhabde du'a miskiina fi sodaattuu malee goota akkanaa kan guma Oromummaa ofii baasu kan guma abbaa isaa baasu kan onnee isaa sibiila kan hin qabne Oromoon. Mucaan baay'isawee bosona turellee waraana adda bilisummaa keessa akka ajaa'ibaatti bosona keessa ture. Waa hunda akka guuttate rabbi jannata haa kennuuf jenna nama san hedduu gadda guddaa na dhagaye dhugaa rabbi lubbuu isaa jannatu nama abbaa isaa ajjeese cubbuu hin qabu lafaa ka'ee isaan hin tuyne abbaa isaa haala hamaan ajjeesanii harka deeffate kanuma nama maatii namarraa dugugee biyyarra illee si buqqisa carraa natti kennuufii qabdu sanuma ta'uu qaba. Tarkaanfii sirrii fudhatee haadha manaatii fi ilmaan qaba. Ilmaan isaa rabbaa guddisu haadha manaasaa jajjabinaa kennuu fi maatii isaa jajjabina guddaa hawwinaa fi hedduu waan seenaa qabu hojjetee isinirraa wareegame waan ta'eef du'a gootatti du'ee homaayyuu miti jajjabina guddaa isiniif hawwina nuti ilmaan Oromoodha jechuudha. Yoo danda'ame maatii isaa Oromoon akka dubbisuu fi akka bira dhaabbatu abdii guddaa irraa qabna. Maatiin isaa haa gargaaramu ijoollee qaba waan ta'eef haati manaa isaa Dubaay jirti. Obboleettii isaallee wanatti fakkaate biyya ormaa jirti. Maaliif dirqama jireenyi biyyaa waan baaseef biyya ormaa jiranii maatii isaa biyya jiran waan ta'eef daa'imman isaa akka guddattuuf bakka isaa san akka buutuuf ammas gumaa abbaa isaa san ni baafatti waan taateef daa'imman isaa zariin goota kana jabaattanii akka bakka buuftaniif maatii isaa sirriitti sappoortii gootanii gargaaruu qabdan. Diyaaspooraanis namoonni biyya alaa jirtanis jechuudha. Dhuma irratti wanni jedhu yoo jiraate viidiyoo isaa gabaabduu tana hordofnee kan gargar baanu ta'a. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya gadda nutti dhaga'ame erga ibsannee booda ani kan isin waliin ture Reedii Adam Tube. Namoonni chaanaali keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Jajjabina isiniif hawwinaa fayyaanaa ta'a. An xumuree jira kana itti aanu xiqqoo hordofaa. Maal jettee? Inni sun achi du'e moo hin jedhamu inni sun fakkii hordofu. Injira hanga jaartii isaallee irraa fudhadhutti gaheera iyyuu. Kimatoo. Tokkollee haadha ijoollee isaallee irraa qabee. Obalee dinga. Waan baay'ee waliin geenye. Kiyya balee. Garuu inni dhumarratti. Ishi kanaan booda kaan keessa maaltu si galchee? Kam Waan biraa keessa maaltu si galchee? waan biraa kam keessa galee? Kanuma bichaadhaati wanni An warruma abbaa kiyya tuqe malee
warra baatee gatee bineensa nyaachise guyyaa 19tti awwaalame abbaan kiyya. Guyyaa 10 caakkatti gataniiti bineensi nyaatee mataa qofaan beekamee achi du'eellee erga du'eellee bineensa nyaate. Warra baatee caakkatti gateessanis akkuma ajjeesanitti hin fudhadhaa jarri fira tokko walitti. Gizee baay'ee jaraanillee falmiin kiyya jaraanis walitti. Hagam ta'u baay'een isaanii namoonni sun. Namoonni sun gosa amaaraa hunda. Hagaminaan baay'inaan. Jechuun baay'inaan isaan gaa gosa tokko jechuun ati namni biyya san keessa jiru namni amaaraa ta'e guutunuu namni saba amaaraa ta'e garuma namtichaati. Namni saba Oromoo ta'e immoo gara kiyya. Akka walumaa gala waan tilmaamtu baay'inaan meeqa hin taa'etteeti namni itti argameera. Jechuun waan tilmaamamuuti waan biyyatti keessa jiru malee biyya walumaan qabna. Fakkeenya magaalaa kana keessa nama amaaraa jiru murteessuu hin danda'amu. Meeqa ajjeeste jechuudha? Meeqa ajjeeste walumaa gala? Isaan keessaa walumaa galatti nama 5. Nama 5. Isa jalqabaa abbaa koo qottoodhaan ajjeese anis gajaraadhaan ajjeese. Isa kilaashii baatee katamaa keessa deemuun argadde. Achiin dhaheen kufee kilaashiillee fudhan.